baratan ikagutan kiyay Sirif galehayun ko Obbalesi kesan isin barsiisuudhaaf Profeesar kiyay 2020 Open College kun 2020 Open College kun Kesan tahuu bara barnoota firiira Isin jette ayoo biyaa Tadabuu keessanii namidhe ilmaan koo baradhaa akkaan tahu biyyaay hayyichi Oromoo uummattiin kiyya bilisa barsiisa sammuuf kana fayyaa kafa goodi heeyse furmaata addunyaa dhagaa fayyadamaa jette hayoon tiyyaa. Barsi akkana baratan ikagutan kiyay Sini galehayun ko Obbalesi kesan isin barsiisuudhaaf Profeesar kiyay 2020 Open College kun 2020 Open College kun Kesan tahuu bara barnoota firiira Isin jette ayoo biyaa Anif kannetiya sabako barsiisuudha ani kaayoon tiyya kolleejjii baay'isee waliin geebiya rabbiin na gargaare guute dhaamsa ayya Oromiyaa gaafa ragarmeen tiyya isin biratti haftee qophaawe ani tiyya. Dhaamsa koo barsi akkana baratan ikagutan kiyay Sirif galehayun ko Obbalesi kesan isin barsiisuudhaaf Profeesar kiyay 2020 Open College kun 2020 Open College kun Kesan tahuu bara barnoota firiira Isin jette ayoo biyaa
qabdan iddoon isaa eeysa magaalaalee hundaa hirkattan oduusaa 60 olii baay'ee na koobsisa Hararii diidaa baale roobe keessa Walloo fi Wallaggaa Jimmaa Iluu keessa baale roobe keessa Walloo fi Wallaggaa Jimmaa Iluu keessa Shawaa fi Booranaa Matakkal horsiisa waajjira isaa guddaa Adaamaa Qillisa yeroo gabaabduutti yuunivarsiitii aansaa Oromiyaa guutuu barnootaan badhaasa. Dhaamsa koo dabarsi akkana baratan hiikaa guddaa hundaa Siniif garee hayyuun koo obboleessi keessan isin barsiisuudhaaf Piroofeesar Kiyyaa